السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جتنا بلينكي الحمد لله قالني ربي حقوتي يبدأ حرة واي مسانجرة برومس واي مسانجرة نسنيف كبدل فجرة مسانجرة حالا نمنتي والشود فكين يفنا بروتي ولي بريسي نما سنرة مكاغنا نما برو جيجيري وي مقبليسي وان توتا غرغرا وان سفوتا هنرة حالا سنسنين نمنتي والشودي والميدي نما واللشيسون وانتا كسيتا كوس نجرة social media kanarratti waan tokko abaluu wajjin chat walitti godhee abaluu wajjin waliin barreessee jee haala garaagaraatiin nama shawwadu waan san wanni beetanii wallaalee akkasinitti nama shawwadaniitiin akkasin irraa balaaleffatanii wanti kun haala kanaan hojjetama jettanii ofirraa biyettanii namni isin shawwanneef wanti isin agarsiisuuf waan kana irraa hubadhaatii akka fuulduraaf isin fayyadu duraan dursee subscribe share like godhuudhaan naa wajjin tura gara barumsaatti. Ayyaga bulayyan kiyya gara barumsa keessatti darbuudhaaf qalbiidhaan nafaana tura. Amma duraan dursinee misaanjira isheennu yeroo haala kana misaanjira isheennu fakkeenyaaf namni tokko walirratti wantoota garagaraa waliin barreessine waamishaas haa ta'u badaas haa ta'uti yeroo waliin barreessine fakkeenyaaf ni maqama kanaa jijjiiruuti maali mallisaa kan jedhu kana asuma irratti jijjiiru fakkeenyaaf irra dhahee nama kanaa jennuuti. Nama kana wanta garagaraa waliin barreessine garuu maqaa maali mallisaa jedhu kanarraa gara birootti jijjiiruu barbaada. Asirraa seennuuti. Yeroo asirra seenne eessa dhoonna asitti alkaaniyaati bakka jedhu kana ni dhoonna. Asirratti ni dhoonna. Yeroo haala kanaan dhoonne fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan asirratti maqaa kiyyaa fi maqaa kana wal biratti fidee akkuma argaa jirtan haala kanaan yeroo inni fidee irratti haadhoonnuuti. Fakkeenyaaf yeroo ammaa namicha wal barreessine kanarraa maqaa jijjiiruu barbaadaa jennu haala kanaan nu fida akkasumatti irra dhoottanii irraa haxxan fakkeenyaaf Muhammad Hasan haa jennu fakkeenyaaf yaa'anii ilaalumaaf jecha isin agarsiisumaa fi as dhoonna. Haala kanaan jijjiiramee jira jecha gizee maali mallisaa jedha dubatti haa deebinu dubatti deebinee halaallu akkuma argaa jirtan Muhammad Hasan jedha jecha fakkeenyaaf Muhammad Hasanii wajjin akkas jedhee waliin barreessee haa jennu haala kanaan maqaan jijjiiramuu danda'a jecha kun akkuma argaa jirtan gizee maali mallisaa jedha amma Muhammad Hasan jedha fakkeenyaaf isin agarsiisumaaf ana asirra jijjiire asirratti jijjiirree jira jecha Muhammad Hasan jedhee asirra jijjiirree jirra keessa seennus maqaan isaa asirratti Muhammad Hasan jedha akkuma argaa jirtan haala kanaan namni itti wal shawwaduu ni danda'a jecha waan kanarraa of qusadhaa isiniin jecha haga barumsa biraatti walitti deebinutti chaanala keenya subscribe share godhuudhaan nu hordofaa isiniin jenna galatooma.